ፍትህ አጣው አጭር ኦሮምኛ ልቦለድ ጸሐፊና ተራኪ ወርቁ ፍቃዱ። ታሪኩ እንዲህ ይጀምራል። አሶሰማ ገባባ ሀቀደቤ በር ኢሳ ጃራ tokkoo fi walakkaa dura obbo Caalaa Daggaga kan jedhaman naannoo Oromiyaa Finfinnee bakka Birbirsa Gooroo jedhamu tokko jiraataa turan. Achumatti dhalatanii guddatan. Duubni isaanis hanga akaakilii abaabilee isaanitti iddoodhuma kana turan. Obbo Ballataa Wakkiluu kan jedhaman garuu iddoo biraa irraa gara naannoo obbo Caalaan jiraatanii dhufan. Godaantota waan ta'aniif iddoo mana jireenyaa iyyuu hin qaban ture. Obbo Caalaanis namicha kanaaf garaa laafee lafa qonnaa isaa irraa iddoo itti mana ijaarratan kenneef. Obbo Ballataanis gammadanii iddicha fudhatanii mana irratti ijaarratan. Obbo Caalaan nama safuu, nama duudhaa sabaa isaa beekuu fi nama ga'aa turan. Olloota isaa wajjinis waliigalteen tokkummoomee jiraachaa ture. Maqaan namoota naannoo isaa beekamaan Tufaa Ejersaa, Suraaloomee fi Guddataa Tulluu fa'i turan. Obbo Caalaan haalli galii dinagdee isaanii qonna irratti kan hundaa'edha. Darbee darbees abbaa farda booraa jedhamuudhaan naannoo jiraatan keessatti beekamu. Iddoon jireenya isaanis jireenyaaf baay'ee kan namatti tolu ture. Maatiin obbo Caalaas iddoo kana keessa jiraachuu isaaniif baay'ee gammadanii waliigaltee fi haala nama hawwatuun jiraachaa turan. Egaa akkuma beekamu gammachuu fi waliigalteen jiraachuu namaa kan jaallatu akkuma jiru kan jibbus hin dhabamu. Obbo Ballataan bakka biraa irraa waan dhufaniif haalli waliin jireenya maatii obbo Caalaa fi olloota isaa haaraa itti ta'e. Waliigalteen jiraachuu maatii obbo Caalaa fi olloota isaa booressuuf mala dha'uu jalqabe. Kaayyoo fi karoora isaa galmaan ga'achuuf gara qe'ee obbo Caalaa fi olloota isaatti siqee galuun hojii isaa eegale. Akkuma beekamu naannoon mana jireenyaa obbo Caalaa iddoo jireenyaaf mijataa ta'e waan ta'eef obbo Ballataan ittuma fufanii iddoo kana jaallatan. Akkamittiin akka iddoo kana qabachuu akka danda'an mala dha'uu isaa ittuma fufe. Warri obbo Caalaas warra qe'ee cimaa qaban, warra safuu fi duudhaan bulan waan ta'eef keessa obbo Ballataatti xiqqoo sodaan itti dhaga'amee ture. Boodarra namoota biraa haasofsiisuun iddoo tokkotu jira, iddoo jireenyaaf mijataa fi qabeenya uumamaan badhaatu akkasumas baay'ee nama hawwattu jechuun hiriyoota isaatiin mari'ate. Obbo Ballataan yeroon isaas kana dhaga'anii mee kottu nutti agarsiisi kaa dhagnee haa ilaallu jedhaniin. Innis tole na duukaa kottaa deemnee haa ilaallu jedheen. Kana booda deemsa isaanii jalqaban. በአማርኛ ታሪኩ እንዲህ ይተረካል። በድሮ ጊዜ በአዲስ አበባ ውስጥ ቢርቢርሳ ጎሮ በሚባል አካባቢ ጫላ የተባለ ከቤት ዘመዱ ጋር አያቶቹና ቅድመ አያቶቹ በሚኖሩበት ቦታ እርሻ መሬት ኖሮት በቂ የሆነ ሀብት እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልጉት ነገር ተሟልተውለት ይኖር ነበር። ይህ ሰው ባለው ነገር የረካ በማህበረሰቡ ዘንድ የተመሰከረለት አመለ ሸጋ ሰው ነበር። ነገር ግን በአንድ ወቅት ስደተኛ ሆኖ ተቸግሮ የሚያስጠልለውን ፈልጎ
በለጠ የተባለ ሰው ወደ አካባቢው ይመጣል። ይህን ችግረኛ አይቶ ጫላ ናላስጠልልህ፣ ግባ ወደ ቤቴ፣ መሬትም ልስጥ እረስበት፣ ብላ ጠጣ፣ አትጨነቅ ወገኔ ብሎ ችግሩን ይረዳለታል፣ ችግሩንም ይፈታለታል። ነገር ግን የበለጠ በተሰጠው ነገር አረካ ብሎ ያለው ነገር ሳይበቃው ያለውን ሀብት የጫላን እርሻ መሬት መመኘቱን ቀጠለ። መሬቱን ሲመለከት በማዕድናት የተሞሉ እጅግ የረሰረሰ አፈር መሆኑን ተመለከተና የሀብት የኔ በሆነ እንዴት የኔ ላርገው ብሎ ማውጠንጠን ጀመረ። ይህን ሐሳቡን ይፈጽም ዘንድ ወደ ወዳጆቹ ሄዶ ያማከራቸው ጀመር። ካማከራቸው በኋላ እነርሱም መሬቱን እንየው ብለው ወደ እርሻ መሬቱ ሲመጡ ታሪኩ ይጠናቀቃል። ክፍል 2 ይቀጥላል። መልካም ቆይታ።